tokkottuu isa mudatte takkaatu jira jaaniif naa himanii doolaara Ameerikaa 600 ol maatiin isaatiin jalaa dhorkamee akkasumatti karaa maallaqa Itoophiyaatti yeroo deebisnu karaa miiliyoona 100tti waan tilmaamamu jalaa qabaniiti akka malee godhanii jaan sun immoo maatuma keessaan wanni akkanaadha irratti tahee jaan Zaki wanni kun hagam takka dhugaadha wanni akkanaa mudannoon akkanaas mudatee maallaqa hagana gahu namni akkamitti nama dhorkachuu danda'a san boodoo akkamitti haate maaltu si mudate waan kanarraa wanni kun jalqaba dhugaadha yoo dhugaate akkamitti ka'uu dandeessee maaltu irraa si mudatee maal irraa baratte waan kanarraa dhugaadha wanni sanii ni jira madura interview gabaabduu jaafetuuf na godhe irratti illee ibseetiin ture immoo faggeenyaan yoo nama dubbadhe nama hundaatillee barnoota ta'a. Dhugaani aanaa kiyya nama na dhiyaatu jaarsa isiitii fi habootiyya maqaa isaanii illee asirra dhahuu hin barbaadu. Gabaabutti habootiyya jaarsa isiitii. Waan kanaani amaanaadhaan maallaqa kanallee hikanne. Osoon isaanitti hin kanniin dura beeki maallaqni kun nama alagaa nama dhalaadhaa sigaltee isilleen haa galatumtu Saadaa Jaaniini haadha warraa Zakariyaati magaaluma nuti jiraannu kana keessa jirti isilleen dhugaa dubbachuuf asiinillee galatumfachuun barbaada. Maaliif isiin tun obboleettuma rabbiiti nama kuma faamiliitti walitti dhiyaannu. Kana bira yoo xiqqaate waggaa caalaadha malee inni kun isii bira ta'aa ture. Anamma gaa haalli yeroo sanitti naaf mijaa waan turre isii biraa illee fuudheefi akkasitti isiilleen nama amanamu jettee yaaddu nama habooti jettee amanu faamilii hedduun qaba baay'ee asirraa Kanadaa fi Ameerikaa hedduu jira. So nama amma sila faamilii fi keessa namni nama bira kaayyadha jee yaade kunilleen isilleen nama amanamaadha. So Uma rakkina hin qabu yoo eegaatis isii bira kaayachuu barbaadde isii san bira jetteetiti maqaa isiitis naa dhooltee anillee misuma biraan kaa'uu deeme akkasii waan san fuudhee bira kaayee jaarsa habootiyyaa kana bira jechuudha. Fuudheetti geessee yeroo sanitti nama gartee ani faamilii kiyyaa aanaa kiyyaa nama gartee waan hunda daran caalaa anaaf ta'u nama jeetiin nama kiyya abdattee waan san isaan bira geessa. Nama bikka kana garaagarummaa nama keetiitii fi nama alagaa gidduu jiruun ibsuu barbaadeetti galee. Namni alagaa jechuun waggaa tokko maallaqa bira taa'ee ture naa kannanii fuudhee bikka biraa faamilii kiyya bira geessee aanaan kiyya immoo baatii 2-3 keessatti natti taphatanii gartee bu'aa bahii meeqa keessa na dabarsanii maallaqa kana manguddoo fi sheekotanii fi namootni isaanii dhiyaatu. Ani itti himatii hin jiru. Maayyiirra gaa akka malee natti taphatanii yeroo sanitti anaa beeku dhugaa dubbachuudhaaf maaleen isaaniillee na barbaachisa. Muciyyoo tiyya xiqqoo takkaa jira. Tamma yeroo hedduu olaayina kanarratti du'aayilee godhaa fi je'ee yeroo hedduu dubbatamtu. Mucayyoonni nama fayyaadhaan dhalatte yoo tiyya lammaffaati Zikiraa Jaaniini sukkaraatu guyyaa keessaa isitti dhufe isii amataa fi baatii takka amataa fi baatii jira sooyi guyyaa keessaa sukkariitti dhufe. Anaa yeroo sanitti kanaanuu bakka yaaddawaa jiru rifadhee yeroon umriitti jetti ani gaddaa gabataa agartee akka malee garaan kiyya kun narra dee gaafa ilmoon kiyya san dhukkubsatte san garte yeroo sanitti jechuun maallaqa kanallee na barbaachisaa maallaqa kiyya kana naa kannaa yoo dandeessan mee cinallee naa kannaa yoo illee mee hanguma feetanuu fudhadhaa hanga kana nu biraa qabdaa ja'aatii naa kannaadhaa je'eniitiin dadhabe. Akkasitti obboleessa kiyya maallaqa san gaa isaanis ani jaarsa isii nama akka saahibaatti walitti dhiyaannu nama wajjin yeroo gaarii hojii dabarsinu sababnummaan an waan kanaa fuudhee itti kennuu danda'e sababa isa akka gartee saahibaatti walitti dhiyaannu. Maaliif
فاميلي درن شالا بس الدول ديالنا جارسيسي خنا إنيلين إسان جل غوريتي إسان يجي فاميلي دا واي فاميلي هيتسجلوا هندنده نانجي خواسر في منقدون وقلت إرجل لي دبي خرجاني تجيء دبرس جواب متي حاليني كيسة دبرة يروسنتي غرو أكان جوادو أكان أبدي هورو نما قرتي سلا كيسانتي نفرني ناني يخادميني دا إسان الرفيجو ها وهي كان نمانو ماتيتي يا تجرون تيجتوني الليل لاك أمتو يخا كان نمانو إخواغلو يخا أكانني قرتي واحد دولة أسرتي ونيتولة هم بربادو يمكن نوما لغا خان اللي يبرباد شساتاتي نتي إيماني تيرجنا إيماني كنا مغا سداوي سوالنا جويتو سبيني سوالنا بونا اللي جاني نسوها شساتورا هذا سن أنا اللي نما كسبتي بكخنو في سينتيسي نما وما مانيس نما واسوداتو بيتي أكان أنا اللي يوها قوي اللي كبدي دكانة كباني دكانة ساني تفاد أكى كاميرا فالاني روبي فانا قدرتني هدافع نانا قدرت سيجلته تشي ميكا خنا رتيا دني أني مو تارجت إنسان خيستي نار كتشو برباد إنسان خيست له نجلة في قوتو ما قوتو إيجام موجودو في شيء ثاني في حواسه الله مقالة جبوتي ملة تتبع رب مرتين إيسه إلى أدو أمايتو ماتشي تجدو وقا سدي أكستين فراتي إيسه أولنا دي خراجرو تيادي ميغا دلدتشا الحمد لله أصدقائي برخوتي ماتشي تيجي غرغاري سبخي أكدن دي تيجيات وكينيا hawaasa xiyyaatullee akkaan ta'uu danda'utti gargaaraa jira. Faddiinti hundinuu beekumsa xiyyaa fi dandeettii xiyyaa fi humna xiyyaan osoo hin ta'in kanuma rabbii guddaa ol ta'eeti kana fakkaata gabaabatti obboleessa keessa. Maashaallah. Rabbiin rabbuma irratti dhiifte rabbiin saasan caalu siif haa kennu ammallee siif kennee jira. Waan guddaa waan irraa